Ashama harka fuunee hordoftoota yuutuubara ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan jaalalli waaqayyo bakkuma jirtatti isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo waan adda ta'e wayii waanuma aadaa keenya nyaata xiqqeessee gabaabsee garuu akkaataa isaa isinitti argisiisu yookaan anis isinuma faana laaluuf deemaa jirra. Sababni isaallee tanaan dura osoo maamila baay'ee hin baay'ifatin waa'ee dhangaa hojjedhee kan ture. Isa san viidiyoo daqiiqaa 29 TikTok irratti gallakkisee ture. Ishii san karaa yuutuubaraa gaafa muunii ta'u gaafa fidu ijoolleen ayyuu kunii caccabsaadha kannaan jedhee jira. Garuu inni sun dhangaadha. Viidiyoo kana dakaan irratti hin jira. Haalli yoo naa mijate ammas yeroo biraa isa san irra deebi'ee toonan hojjedha jechuun jaaladha. Dhangaadha. Dhangaa jechuun iddoo guddaa kan qabudha. Keessattuu foollee sirna gadaa foollee keessatti sirna gadaa keessaa tokko foolleen iddoo guddaa qaba. Intala Oromoo takka ani sirna foollee keessatti guddadhee maatiin koo firoonni koo baay'een foollee osoo umurii haga kanaa jirutti namoonni baay'een dubbisanii argee jira. Dhangaan kan iddoo guddaa kan qabu, dhangaan kan ittiin sirbanii, dhangaan kan foolleedhaa kennamu. Akkasuma immoo iddoo gurguddaa bakka cidhaa fakkeenyaaf intalli takka yoo heerumte yookaan shamarreen takka waggaa heerumte ijoolleen hiriyoon ishii mana ishii gaafa laalcha dhaqan dhangaa qabaniitu dhaqanii dhangaa danuutu dhaqaa. Dhangaan sun gurra yookaan maqaa guddaa qaba. Akkuma ati dhangaa baay'isteetoo qabattee deemteen kaa isa san gaafan isa hojjedhuun isinitti himaa. Garuu waa'ee dhangaa irratti kun caccabsaadhaa kan naan jettanii kan akkas jechuu danda'e isiniin jedha obboleewwan koo. Har'a caccabsaan hojjedhaafan ofumaa kooti kan hojjedha xiqqeesse garuu walumaa naa hojjennu kan daakudha. Kun daakuu isaa kanuma ittiin nyaatanii kanuma isaanii kan qopheeffadhe asitti isaanii qopheeffadheetoo jira. Haalli kaameeraa xiqqoo waa wanni na jedheefanii asitti bishaan qopheeffadhe ofii kiyyaa kan xiqqishuman hojjedhaafan. Asitti immoo dhadhaa kiyya barbarree akkuma beekamu barbarree biyya keenyatiidha. Isinitti mul'ata kunuuti akkanatti qopheeffadheetoo jira. Dhadhaa oomishe kananii duraayyuu wanni ta'eetoo jira. Oomishe kananii barbarreellee hiriyaa tiyyatuyyuu naa fidee iddoo irratti kan deemtu ani kan kontiraa kan hojjete irratti illee hin bahu yookaan boqonnaan deemu jechuudha. Asitti qopheeffadhee qixxaa xiqqishoo wayii kan hojjetu ofii kiyyaa garuu caccabsaan baay'ee nyaata jaalatamaa, nyaata filatamaa, nyaata iddoo guddaa qabu, keessummaa kabajaa qabu kan hojjetanidha. Innillee erga nyaachisanii obaasaniin boodatti akka kabajaatitti nyaata dhiyaatu keessaa tokko caccabsaadha. Caccabsaa yookaan qixxa marqa jedhama. Kanaafuyyuu obboleewwan koo abjuu guddaan qaba yoo rabbi na gargaare. Waaqaa gaditti immoo isinuman qaba. Walaa jajjabeessinu na jajjabeessaa. Warri viidiyoo kana ilaaltan laayikis sheeris godhu hin dagatina. Na bira dhaabbadhaa boru kanaa ol waliin baran keessattuyyuu nyaatota aadaa. Ani intala Arsiiti. Arsii keessatti immoo nyaatonni aadaa bal'aa yookaan guddaa baay'eetu jira. Naannoo biraa hin jiru jechuuf miti. Arsii keessatti baay'inaan argama nyaanni aadaa. Isaan keessaa akkaagan danda'e saba kootii nan ibsa hidheeyyaal. Innillee fuulduratti rabbiin huna gargaara. Haadha biyyaa waggaa na godhe kara biyya kootti na deebisee kun immoo aamleen isinirraa nan barbaada. Yoon kana jedhu abjuu keessa koo jiru yoo isin haamlee naa kennitan anillee ittuma jabaachaa ittuma cimaa deema waan ta'eef huyyuu jechuu fi amma qixxa marqan hojjedhee sanan deebinee waliin haasofnaa isiniin jechuun jaaladha. Gaarummaan mataa ofiitiif ani obboleettii keessan warri viidiyoo kana ilaaltan hunduu koomentii jalatti yaada qabdan naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hojjedhee tan walitti deebinaa hagasitti turtii gaarii naaf qabaadha. Ashama deebi'ee dhufee jira. Hordoftoota koo hundi keessanuu hojjedhee jira. Caccabsaayee hayyee akkanatti hojjedhee caccabsaa yookaan qixxa marqa jedhama. Suuraa isaa sirriitti isinitti qaba. Akkanatti hayyee itti carraqsite jedha Oromoon gaafa loon kana dubbatanii hin quufanii haadholeen abbootiin keenya. Kanaafuyyuu isaanuma keessa hin bahe waan ta'eef anillee loon baay'een jaaladha. Hundi keenya baay'inaan ijoollee baadiyyaa keessaa baanedha. Waa'ee loonii sirriitti beekna yookaan waa'ee horii jechuudha. Loqoda adda addaa waan ta'eef loon jedhama horii jedhama. Kanaafuyyuu akkanatti hojjedhee qopheesseera obboleettiin teessanii akkasuma boru kana caalaan akka jiru
asumaan isin ibsa. Kanammoo kan keessa koo jiru baasee ifatti mul'isuudhaaf yaada keessan jajjabina keessan nan barbaada. Ani obboleettiin keessan. Kanaafuyyuu caccabsaa qopheesseera koottaa affeeramtanii jirtanii hundi keessanuu nyaadhaa akkasuma dhangaa irra deebiitiin nu hojjedhu soggaa ittaan haalli hoggaa naa mijate mana namaa keessan jira haalli naa mijate gaafa tokko nan hojjedha. Kanas ta'uu baatu immoo akkuma tana dura dubbadde gaafan haadha biyyaa ta'e kara biyya koo itti deebi'e sirriitti bal'inaan nyaanni kun caccabsaan kun maalirraa akka hojjetamu amma qamadiidha yookaan furnoo dhiqeetii isaan jedhassan garuu xeefirraa hojjetama baay'inaan gaafa xeefirraa hojjetan gaafa sukkuuman sirriitti wal qabata sirriitti firfir jedha akkuma marqaa san ta'aa jechuudha jechuun marqaa akkatti marqaa san osoo hin ta'e baay'ee dhamdhama hoggaa nyaatu dhamdhamni isaa sitti mi'aa kan qamadii garuu hin ciqqee jedhee akka maalii akka xeefii sanitti namatti hin mijatu xeefirraa hojjetama baay'inaanii caccabsaanii akkanani naannoo kootitti jechuudha baay'inaan filatamaadha xeefirraa hojjechuun. Caccabsaa xeefii gurraachi baay'ee filatamaadha baay'ee bareeda baay'ee nama hawwata akkasuma hoggaa nyaatan baay'ee nyaata mi'aa nyaata kabajaa qabu caccabsaa jechuun iddoo guddaa nama kabajamaa keessummaa kooti jedhaniitu simatan caccabsaa hojjetaniitti. Kanaafuyyuu har'a isin affeeree jira isin anaaf qaaliidha ijoolleen Oromoo kan hoggaan jedhu faayidaadhaaf osoo hin ta'in namni maal akka ta'e sabni ofii maal akka ta'e waan hubadheetu beekuuf jechuudha. Kanaafuyyuu affeeramtanii jirtan hundi keessan koottaa nyaadhaan isiniin jedha biyyoota adda addaa keessa kan jirtan boru kan kana caala keessa koo ni jira. Obboleewwan koo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa irra deddeebi'aa yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasuma diraamaawwan ani hojjechaa jiru irratti yaada qabdan kana fooyyessi kana sirreessi kana kusoo kana goote kan jettan ta'e obboleewwan koo yaada keessan waa'ee diraamata irratti illee yaada keessan naa kennaa jechuun jaaladha. Diraamota wantoota baay'ee irratti hojjechuu nan barbaada osuma hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jigii yookaan daboo yeroo cidhaa yookaan yoggaa foollee sirna foollee yoggaa diggisan wantoota akkasii irratti hojjechuun barbaada. Itti fufi gaariidha warri jettanis bakka kun immoo fooyya'uu qaba warri jettanis yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa jechuun jaaladha. Ammaaf qixxa marqa koottaa nyaadhaan isinii jechuu jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja obboleewwan koo biyyoota adda addaa keessa jirtan turtii gaarii.